اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبين كيا خان إسلاما ورين سجنتا بيجيك أرتي دبرتو كوبي قرآن أكمل تقران جتو وري هرتفا جرتن أكم نجيا فيك أبدني. Egaa sagantaa teenyaa tan dabarte keessatti barnoota sadaffaadha. Qubeeleen yookaan harfiiwwan arbaa 28 akkaataa iddoo uumama isaaniitti gareetti qooduudhaan halaalle keessatti ilaa garee sadii isiniif dabarsuun keenya ni yaadatama. Inshaallah arraas garee afraffaarraa qabannee dhiyaannaa kan sagantaa tana isiniif dabarsuun isinii wajjitu ana Usmaa'il Alshooti. sagantaa waliin turtii gaarii. Qubeen yookaan harfiin arabaa 28 akkaataa iddoo uumama isaaniitti gareedhaan kan kaayaman keessaa garee afraffaati. Gareen afraffaadhaa qubeelee sadii hogguu ta'u isaanis qubee yookaan harfii yaa, jiim fi shiin hogguu ta'u qubeeleen sadeen tun gareen isaanii garee walakkaa arrabaa gara erguu afaan keessaa tan gubbaatti ol dhiyeessuu yookaan maxxansuudhaan uumamtu. Yookaan garee walakkaa arrabaatii fi walakkaa huuruu irratti uumamtu jalatti qoodaman. Akkaataan uumama isaaniitis harfii yookaan qubeen yaa walakkaa arraba keenyaa erguu afaan keessaa yookaan huuruu kan jennuun jidduu isiitti ol dhiyeessuudhaan xiqqoo iddoo qilleensaa dhiisnee fi afaan adda banuudhaan kan harfii yookaan qubee tana uumnu. yaa qubeen itti aantu ammaas qubee jiim hogguu ta'u akkaataan uumama isiitiis qubeen jiim arraba gara walakkaatii fi erguu afaan keessaa walakkaa isee walitti maxxansinee eegasiin adda buqqaasuudhaan qubee jiim uumna yookaan sagalee qubee jiim uumna. Kunis jaa. Qubeen yookaan harfiin itti aantu ammaas harfii shiin hogguu ta'u akkaataan uumama qubee tanaatiis arraba gara jidduu erguu afaan keessaa kan jidduutti ol dhiyeessinee osoo arrabaa fi erguu walitti maxxansine jechuun hafuura afaan keessaa gabbaasuudhaan qubee tana uumna. Shiin sagalee qubee tanaa uumna. Shaa qubeelee garee tana keessatti argamtu sadeen yaa, jiimii fi shiin walitti dhufeenyi isaanii qubee arraba gara jidduutii fi erguu gara jidduutti uumamtu hogguu ta'u garaagarummaan isaanii ammaas qubee shiin hogguu dubbisnu arrabni erguutti akkaan ol maxxanee iddoo qilleensaa waa xiqqoo jidduu banaa kan qabu hogguu ta'u qubeen jiim ammoo arrabaa fi erguun walitti maxxanti. Qubeen yaa arraba erguurraa xiqqoo gaffageessineeti kan uumnu. Qubeeleen garee shanaffaa jalatti ramadamtu ammaas qubee sadii hogguu ta'an isaanis raa, laam fi nuun
hogguutaan ramattiin isaaniitis qubee garee fiinxaa arrabaatii fi ergoo afaan keessaa kan gara duraa bakka ilkee gubbaatiin walitti dhufan irratti xiqqoo booda hiikuudhaan bakka argamu irratti kan uumamani. Qubeeleen garee shanaffaa jalatti ramadamtu tun walitti dhufeenyi isaanii kan garee tana keessatti isaan ramadeef kan hogguu ta'u garaagarummaan isaanii ammas waan xiqqoo takka. Qubeeraa hogguu dubbisnu afaan keenya xiqqoo adda bannee fiixaa arraba keenyaa ergoo afaan keessaa tan gama gubbaa bakka ilkee wajjiin walitti dhufanitti aantuutti maxxansinee arraba keenya kan gara duubaa gara hokkeetti achi qabne qubee raa tana dubbisne yookaan sagalee isii baasna. Raa qubee yookaan harfii laam ammaas afaan keenya xiqqoo adda bannee fiixaa arraba keenyaa ergoo afaan keessaa tan gama gubbaa bakka ilkee wajjiin walitti dhufanitti aantuutti maxxansinee arraba gara duubaa kokkeerraa xiqqoo if dura qabnee arraba bakka jirurraa gabbuqqaasuudhaan kan qubee laam tana uumnu yookaan sagalee laa jettu baasu. Laam laam laam. Qubee yookaan harfiin nuun ammaas uumamni isiidha bakkuma raatii fi laam hogguu ta'u garuu qubee nuun tana hogguu dubbisnu hafuurri funyaaniin gabbaasna. Nuun 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 na na na. Qubee nuun dubbisuudhaaf yoo funyaan qabne sagaleen nuuf hin baatu. Mee funyaan keessan qabadhaatii qubee nuun yookaan sagalee isii na tajettu tana dubbisuudhaaf yaala. Walumaa galatti qubeeleen sadeen raa laamii fi nuun qubee garee xarafa arrabaatii fi ergoo afaan keessaa tan gama gubbaa bakka ilkee wajjiin walitti dhufanitti aantuutti maxxansinee tan gara gubbaa irratti uumamtu je'aman. Qubeeleen garee jaaffaa keessatti ramadaman ammaas sadii hogguu ta'an isaanis qubee taa daal fi xaa hogguu ta'an gareen qubeelee tanaatiis garee qubeelee fiixa arraba kan fuula duraatii fi bakka ergoon afaan keessaatii fi ilkeen gama gubbaa itti wal quunnaman irratti uumamtu. Qubeen taatii fi qubeen daal lachuutuu afaan keenya xiqqoo adda bannee xarafa arraba keenyaa bikka ergoon afaan keessaa tan gubbaa gara fuula duraatii fi ilkeen gubbaa walitti dhufanitti maxxansinee arraba gara duubaa kokkeerraa fuuldura xiqqoo as baasnee kan uumnu hogguu ta'u garaagarummaan isaanii qubee taa hogguu dubbisnu hafuura alatti gad darbuudhaan uumna. Taa taa taa. Qubee daal ammoo osoo hafuura alatti gad hin dhiibne uumna. Daal daal daal. Qubeen yookaan harfiin xaa xarafa arraba keenyaa bakka ilkeen gubbaatii fi ergoon afaan keessaa itti wal qunnamanitti ol maxxansinee walakkaa arrabaatii fi duuba arrabaa gara huuruutti ol dhiyeessinee afaan keenya geengoo goonee eegasiin arraba bakka jirurraa gabbuqqaasuudhaan kan uumnu. Xaa xaa
طاء. ما أشرقت دنيانا يا أمة. Egaa sagantaa teenya tan arraatis asitti xumuruudhaaf yaan. Egaa sagantaa itti aantu keessatti inshaallah qubeelee ramaddii garee torbaffaarraa qabadheetiin isiniif dhiyaadha. Ilaan qasitti nagayaan naaf turaa. Nagayaa rahmani rabbii isin biraa jiraatu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. لنحس في أعماقنا الإيمان. اقرأ